si gaafadhu marsaatti lammaffaan jechuudha gaafii koo. Si gaafadhu. Ani 100% keessaa 100 Yesuus Kiristoos qulqulluudha jedhee tan amana. Akkamitti jechuu dandeessa? Yesus madaa malee mudaan qabu anaaf jedhee du'e malee cubbuu tokkoyyuu hin qabu madaan dhagna isaati irratti ba'e sun immoo cubbuu anaaf jedheeti garuu immoo Yesus Kiristoos fuudhee maatii tokko hin qabu Nabiyyu Muhammad immoo fuudhee haadha manaa meeqa qaba ijoollee meeqa qaba akkamittiin immoo amma gagaafi tokko Yesus Kiristoos fi Nabiyyu Muhammad wanni ergamaa rabbiiti saalachuu Tole. ergama kamtu qulqulluudha kamtu cubbamaadha tana naa deebis kan jara kana lamaan keessa Ayye gaafii baay'ee bareeda isaan gaafatte beektaa. Tole ati meeqa achi garas hin dhaynu abba ati abbaa haadha kee irraa dhalatuun cubbuudhaati dhalatuun haadha abbaa kee irraa mee achuun deemnu dura garas. Cubbuu miti uumama waaqati haadhaaf abbaa koo irraa Uumama waaqati. Baay'ee bareeda akkatti walii galuu wayya. Kanaafi heerumanii yookaan fuudhanii kallattiidhanii ilmi argatuun cubbuun qabu jechuudha. Haadha warraatiif abbaa warraa ta'uun cubbuun qabu kan achumatti kuffista jechuudha. Kanaafi fuudhuuf heerumuun qulqullina naman dhoorgu jechuudha bareedutti hinaan. Kanaaf amma itti fufna jechuudha. Iyyesuus immoo Muhammadtu irra qulqulluudha. Ka fuudhe moo kan fuudhintu irra qulqulluudha jechuu keetimi? gabaabumatti fuudha dhiisi too'i Iyyesuus moo Nabiyyu Muhammaditu irra qulqulluudha isa booddan itti sii dhufa. Irraa deebite jechuudha. Kuni amma ulaagaa qulqullummaan ta'uu jechuu mire? Miti itti dhufna isa booda amma fakkeenyaaf yookaan Nabiyyuudha itti yookaan Yesuus jetta miti isaan booda gaafa ati Nabiyyuudha yookaan Yesuus jette immoo gaafisi gaafadhuun qabaanis. Ayyee qulqullummaa maalirraa amma qulqullummaa kan jedhamu kuni waan adda addaatiin ibsama. Amma fakkeenyaaf qulqullummaa kan jedhu barbaadde maalirraa? Amma fakkeenyaaf ani nama miti cubbamtuudha atis nama cubbamaadha. Yoo maali cubbamaa jechuudha na cubbamaa ta'uu maaliin beekta? Namni foonii kamiyyuu cubbamaadha namni foonii lafa kanarra jiraatu hunduu inawwaa waanuma namni hawwu cubbamaadha waanuma ta'e sammuu keessatti yaadde cubbuun hojjettu ati. Okay, ishi. Hawwuu dandeettaati nama qulqulluun taatudha mire gaafiin kee? Bakka hundumtuu jechuudha waan si bichaa osoo hin taane kanillee. Ayyee deebii keessii deebisa amma. Kanaafi Nabi Muhammad waa hawwanii Yesuus Kiristoos waa hawwaa kamtu irra qulqulluu yoo jette nabiyyoonni cufti isaanii jara qofaayyuu miti isaan maasitan dalaganii cubbuun dalaganii qulqullootaa jechuudha. Hunduu isaan qofaa miti. Hundi isaanii qulqulloota. Jaraayu miti Ibrahim qulqulluudha, Museen qulqulluudha, Luut qulqulluudha, Abrahaam qulqulluudha, Yesuus qulqulluudha, Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam qulqulluudha. Akkas jechuudha. Bakka amma gaafina ni barbaadu Yesuus qulqulluudha bakka jettu tana bichaan barbaade. Bakka Yesuus qulqulluudha jette tana bichaan barbaade nama. Maaliif kakaawwanii maaf gatta maalaati? Hunduu qulqulluudha. Jechuun amma fakkeenyaaf gaafii ati na gaafattu keessa waan keessaa fudhadhuun qaba. Naannummaa manuutu jiraadhaan anis Oromoodha atis Oromoodha gaafa ani Wallagga yookaan Bojettee gaafa ani yookaan Jimma Arsii jedhe naannummatti galla jechuudha. Ati amma kanaaf bakka tajaajila barbaadamaa jette. Dhugaa rabbi jechuun akkas miti amma gaafisi gaafadhu keessaa hundi isaa shamaggagdee naan deebistu keessaa fudhattee naa deebista miti ijoo. Tole Yesuus qulqulluudha jenne cubburraa Yesuus qulqulluudha maali gaafiin kee? Ani fatama wanti waliin mormaa irra waa'ee Nabiyyu Muhammad fi waa'ee Yesuus Kiristoos waliin mormaa jirra laal. Okay. Nabiyyu Muhammad nama namarraa dhalate na dhaggeeffadhu laal. Yesuus qulqullu tajettu hin dhiifte duratti isii fudhadhaa jettee kaati bara. Ittasii deebi'a. Nan deebi'a. Irraa nutaalin kaa waa hagamitti deebi'a jettee irraa si jirta bare. Dhugaa rabbi kanumarraa nan itti dhufa amma dubbii kana dubbadhee tan Yesuusitti waa'ee Yesuusittis tarkaanfadha. Ishi Nabi Muhammad qulqulluudha. Nabiyyu Muhammad qulqulluudha garuu nama foonii nama akka kiyyaa nama akka keetitti irra haadhaaf abbaarraa dhalate akka seera uumatitti jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu cubbuu tokko malee Maariyaam qulqulluu Maariyaam durbarraa dhalate. Erga Yesuus Kiristoos qulqulluu ta'ee daandii Yesuus Kiristoos qabattanii maaf hin deemne?
باي بريد أما اللي دوبت دي بتلالي هذا أبا كوي هذا أبا رأرجمون كل ما دورجتت هذا كفر رأرجمون كل لغوتي Mariam amma me Nabi Muhammad hada fabbarra dalate Yesus Kristus garu Mariam dur barra cubu de Mariam hada barra cubu dalatun cubu da jada kitab ni kesan jechuun amma fakkeenyaaf me daandii nabiyyuu akkamitti hordoftanii daandii Yesus Kristos akkamitti eegamtan fayyise na dhageeffadhu dubbii tokko irra gaddaabnee kabiraatitti utaalla haadha abbaa irraa argamuun cubbuudha moo cubbuu miti bakka nabi Muhammad haadha abbaa irraa argamee mire sababa kana cubbamaadhaan jenna ani hin jenne laal bakka itti jedhu siif affida jedhi ishee hin jenne kanaafuyyuu naagala kabar laal ulaagaan qulqullummaa abbaa haadha irraa argamuu yookaan abbaa malee argamuudha moo cubbuu dalaydeetiin argamuudha. Qaxxitaa haadhaaf abbaarra gaafa argamanii qulqulluudha garuu namni kun akkamittiin nama jechuun nama fakkeenyaaf Nabiyyuu Muhammadii fuudheera haadha manaa meeqa qabaa ijoollee horateera Yesus Kristos garuu fuudhe kan jedhu ragaa qabda. Yesus Kristos cubbamaadha kan jedhu ragaa qabda. Koi eshi amma illee itti dhufnee jirra fuudhuuni qulqulluuna fuudhuu dhabuun qulqulluu nama taasifteetini fuudhuun immoo qulqulluu taasisuu dhabdimi namni fuudhin hin jiru isin biratti namni fuudhini kaati har'a itti amantu qulqullu jetteetiin kan fuudhin jira isin bira Yesuusin ala ani Yesuusin ala eenyumattuu naman eshi Yohaannis cuuphaanii fuudhee jira Yesus malee namni ergamoonni mi'a fuudhan Yesus garuu fuune. Lakki amma ulaagaati biratti barfayyiseeti ilaala ulaagaan atamma kaa'aa jirtu fuudhuuni qulqulluu akka qulqulluun marraa nama baasu akka qulqulluun ta'e namni fuudhe kammoo hin fuudhin akka qulqulluu ta'e akkasitti kaa'aa jirtaa miti. Amma gabaabaadhumatti mee anamma meeyoona amma viidiyoon kun dhugaa waaqaatu waraabamaa jiraachuu baate zirzir godhee tanaasaa garuu immoo gaafa viidiyoon kun waan dhugaa marra kattereeti waan jechuun amma dubbiin namni haasa'uu fi wanti miidiyaa kanarratti olii gadi deemuun barbaadu maaliif akka waraabne nam tokkochuyyuu haasaa fayyisee kana akka waraabne kun itti fufu amma adda baasiti. Jechuun amma namni fuudhee qulqulluu miti jedhi namni fuudhee qulqulluu miti. Namni hin fuudhin qulqulluu miti namni fuudhe qulqulluudha jenna maanno namni fuudhee qulqulluu miti namni hin fuudhin qulqulluudha jedhe akkasitti deemnu amma laali gabaabaadhumatti Yesuus Nabiyyuu Muhammadii nama walquunnamtii nama waliin raawwateedha walquunnamtii saala nama waliin raawwateedha garuu Yesuus Kristos mudaa tokkoon qabu cubbuu tokkoon qabu akkamittiin nama kana duukaa deema Koi namni wal fuudhetiin jedhe namni dubartiin wal qunnamee jedhe nama mudaa qabu cubbamaadha gabaabaadhumatti okay ati cubbamtuudha jechuudha maaliif abbaa haati kee wal fuudhaniitiin jedhanii abbaaf haati kee wal fuudhanii si argamsiisanii kanaaf abbaan haati kee cubbamtoota jechuudha akkas jechuu miti laal isinlee dubbiin otuu isinii galuu akkas nama jalaa dabsita sii gala bareechee sii gala keessa kee qulqulluu godhii kanaaf laalati amma cubbamtu maaliif abbaa haati kee seera wal fuudhaniitiin abbaa warraatiif haadha warraa ta'uun isaanii cubbamtoota jechuudha akkasiin lafa kaa'e maal yoo nabi Muhammad cubbuu ta'eetiin yoo nama biraa maaliif cubbuun taanire maaliif afaan lama dubbattaati amma me Nabiyyuu Muhammad nama cubbama amma me akka kootte jechuudha me Nabiyyuu Muhammad cubbamaadha sababni isaas nama haadha manaa meeqa fuudhe nama maatii meeqa qabu Yesuus Kristos garuu nama qulqulluu waaqa qulqulluudha. Eeshi bareeda qoi tole haadha warraa hedduu fuudhuuni cubbuudha hatiyaatiidha ka jedhu kitaaba keessan keessa jira. Fuudhumme akka seera uumama waaqati hin jiru. Oduu qilleensa irraa naasuuf nu laali. Namni jirume. Akkasi koi ka intas gabbaina namni nuti amma maali naasaatiin jirra. Kitaaba naasaa jirrami ragada naasuu nami fayyise.
Tole namni dubartii tokko ol fuudheetiin jedhe sagaagalaadha jechuu keetii mi ammati gabaabamatti. Maarree. Baay'ee bareeda dubbii kana gadi hin dhiisin. Namni sanyiin isaa nama sagaagalee kanarraa argamte hoo inni hoo cubbamaa miti. Cubbamaadha. Baay'ee bareeda. Tole Iyyasuus hundeen isaa nama sagaagalurraa akka argame beektaa? Yesus Kiristoos immoo hafuura qulqulluutiin ulfamee dhalate. Hundeen Iyyasuus Kiristoos nama sagaagalurraa akka argame beektaa isin jedhe. Na afachuu gaasittis yaa ta'uu iyyuu na dhaggeeffadhu miti ulaagaa hojjaa keessa. Narraa fuudhaan sin dhaga'u caqafadhu ulaagaa tikeetti irra deemnaan malaale namni tokko ol fuudhe sagaagalaadhaa jette qabadhu dubbii kana. Kanaafuu namni sanyii sagaagaltuu kanarraa immoo argameetiin jedhe inni mataan isaa maal ta'a jechuudha cubbamaadhaa jette. Iyyasuus Kiristoos sanyii sagaagaltuu irraa akka dhalate beektaa akka kitaaba keessaniititti. Maqaa Yesuusin amma laal na dhaggeeffadhu. Si garsiisuu siifan deebisa qoon agarsiisuu miti sin dubbii afaanitti nama qabna afaanii nama baasan. Ofiitti dhaqxeetiin jette Iyyasuus Kiristoos sanyiin isaa sagaagaltuutti akka agartu si garsiisuu baasee jedhe. Macaafarra. Ragaa si baasee kitaaba keessan. Baasee. Ayyee baay'ee bareeda. Daawitiin beektaa? Waa Daawit dubartii meeqa qaba beektaa? Ani waa'ee amma ani waa'ee ergamoota goones gaafadha. Meeqa akka qabu. Laali amma ulaagaa ati baafatteen si deematiin jira. Daawit sanyii maal jedhe Yesuus Kiristoos beektaa? Ani sanyii hundee isaati jedhaan hundee isaa sanyii hundee isaa. Ani Daawititti nama nu bara. Daawititti nama nu waa'ee Daawit na gaafate waa'ee Yesuus Kiristoos qofa na gaafadhu. Daawitiin kun sanyii tiyya jedhe Yesuus hidda isaati an jedhan Daawit sirneenya jedhaan sirneenya. Ani hidda isaa dhiiga isaati jedhe laali. Si galtee kana waan ta'eetiin jedhe Daawitiin kun immoo dubartii lamaa ol fuudheetiin jira. Namni dubartii lamaa ol fuudhe maalidha fayyise? Sagaagalaadha jedhe. Kan kakuu moofaa fi kakuu haaraa walitti fidin kakuu haaraa keessatti wanta kakuu haaraa ta'e wanta kakuu moofaa keessatti kakuu moofaa. Naagale qoy naagale bare fayyise amma laali yoo kakuu moofaa akka keessaa baaftu ta'e hundee sagaagalummaa irraa dhalatuun sun kakuu haarawaa keessa irraa baate ofumaan fakkeenyaaf waa tokko si gaafadhamee ani laali haa jennu mee Mr. X ka jennu wayii bara sagaagalummaan bara wayii keessatti sagaagalummaa irraa dhalate haa jennu haadha abbaa seeraan waliin fuudhin irraa sagaagalummaan dhalatee haa jennu bara wayii keessa. Bara itti aanu keessa waggaa yookaan 10 booda hundee kanaa irraa namni wayii argame bara kana immoo sagaagalummaan argamtee jirti haa jennu. Hundeen nama kanaa kun sagaagalummaa sanitti bahuu irraa hin baati. Imbaatu. Kanaaf maarree sanyii nuti amma waa'ee seerri hafe moo hin hafneetii miti kan nu jechaa jiru. Waa'ee dhiigaan sanyummaa wanni tokko gama tokko gamatti dabruuti kan nuti haasa'aatiin jirru jechuudha. Kana waan ta'eetiin jedheefi Daawiti sanyii Iyyasuus akka ta'e ani sii garsiisa. Daawit sanyii Iyyasuus irraa akka ta'e sii garsiisa. Daawit immoo dubartii lamaa ol tokko ol ka fuudheetiin jedhe. Lama yookaan sadii akkana fuudheetiin jira. Kana sitti garsiisuu? Ani waa'ee Daawit yooma si gaafadde anamma waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee Nabiyyu Muhammad qofa haasa'aa jirra waa'ee Daawit waa'ee ergamoota biraa keessa makin waa'ee Nabiyyu Muhammadiif waa'ee Yesuus Kiristoos hin haasa'u. Isuma dubbachaa jira ilaali isuma maal goote illee. Daawitiinis waaqa namba Daawitiinis waa'ee Daawitan sisin gaafanne Daawit akka barbaadetti dhibbayyuu hafuudhaan aannan ilaala. Ani garuu kan na rakkisee Daawit sagaagala dhamoo sagaagalaa miti yeroo sanitti. Ani hin beeku. Wanta kakuu moofaa keessa hin beeku. Ila ani gadi nama dhiisu takkatti yoo qabee jedhe yoo dhugaa dubbate dhugama dubbatte jechuudha. Daawiti namni tokko ol fuudhe sagaagala dhamoo sagaagalaa miti jette duratti. Jedhe akkuma duratti jedhe sana. Jettee jirta. Daawit lama maannu tokko ol fuudheetiin jira namni tokko ol fuudhe sagaagala Daawit sagaagala dhamoo sagaagalaa miti.
nama ajaa'ibaa. Ani amma waa'ee Yesuus Kiristoos nattaasa hin jedhe malee waa'ee Daawit hin dubbanne. Waa'ee namaan dubbanne waa'ee isaata waa'ee waaqatan dubbachaa jira. Naagale maaliif kaase kaabeeta sirri dhaqati jette bari. Yesuusiin ati waaqa jettu ilma ulaagaati fidde bar fayyiseeti yalaalla dubbiin ati hin talilaal. Ulaagaan ati fidde namni tokko ol fuudhe sagaagalaadha. Sagaagalaan kun akkami ergamaa waaqaa ta'a. Akkanaa miti kati jette. Aywa. Yesuus immoo hundeen isaa sagaagaltutti galtii akka ati keettetti jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoosoo akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Ishii ergamaa jechuun dhaggeeffadhu gabaabatti sii deebisu. Gabaabatti baalaali. Yesuus Nabi Muhammad narraa fuudhi kaan nallee na haasofsiisi. Nabi Muhammad nama moo namaa miti? Namaa mire? Yesuus immoo waaqa illee nama illee mi? Inni kun hundeen isaa sagaagaltuu irraa argamte akkam goonu ishee? Maqaa Yesuusitiin. Ana cubbunan dubbisiniiti ani garaa waaqayyootis natti gadda waan garaa waaqa gaddu naasayiniiti. Amma kananan isin jedhu sitti muu Yesuus kitaaba irraa baasee tole qoy. Cubbuu ka jedhamu ammallee sirreeffadhu laali. Cubbuu ka jedhamu yoo kitaaba keessan irra hin jiraatin. Yoo waan kitaaba keessan irra jirre irra kaa'u ta'ee jedhe Daawit irra. Anatu cubbamaadha. Kitaaba keessan keessaa baasee si garsiisuu Daawit akka dubartii tokko ol qabu. Ani Daawit siffalamne mee ani mee Daawit siffalamne amma mee waa'ee Daawit lafa godhe yoo nattaasofte waa'ee Yesuus Kiristoos fi waa'ee Nabiyyu Muhammad kan kanarraa nafe nabba. Dubbii Nabi Muhammadii keette kaasiila Nabi Muhammad eega takka ol fuudhe sagaagalaadha jette. Sanyiin isaallee achuma keessa akkasuma jette laal. Namni sagaagala irraa dhalate akkasii jette laal duratti. Sababa kana ta'eef Yesuus immoo wanni amma waa'ee Daawit kan waa'ee Daawit si barsiisuu fi miti laalan fayyise. Nagargin Yesuusiin ati waaqa jettuuni laal dubbii kana qabadhu. Yesuusiin ati waaqa jettuun kuni sagaagalturraa dhalatee si jedha hundeen isaa sagaagaltuu galti bare waaqa kati jettuunidha. Waaqa kati jettuun eessaa dhufe hundeen isaa sagaagaltuutti galti. Kana fudhattaa dura. Qulqulluudha inni Maariyaam durbarraa dhalate. Lakki. Namni Muhammad Nabiyyu Muhammad durbarraa dhalate tana bichaan durbarraa dhalate amma shaadana qabadda kinoo waaqa. Ishi koy bareeda haasaa bareeda haasaa irta koy. Tole namni dubartii durbummaa hin qabne irraa dhalateetiin jedhe sagaagalaadha. Wayne Fataarii Tigistus. Wayne Fataarii. Ila ulaagaa lafa kaa'aa jirta ka durbarraa dhalatuun qulqulluu nama taasiseeti. Ishee ilma dhiirati irraa dhalate Yesuus Kiristoos. Sanyii kormaatu sanyii dhalaate walitti makamee dhalate. Dubbii tana qajeelchitu malee gadsiisu. Namni durbarraa dhalate qulqulluu taheeti namni dubartii irraa dhalate qulqulluu miti jechuu keeti. Dubartii kaan osoo hin taane amma namni walquunnamtii saalaatiin dhalatee fi namni walquunnamtii saalaatiin hin dhalanne garaagarummaa qaba. Namni walquunnamtii saalaatiin dhalate qulqullummaa hin qabu. Jechuun ergaan egaa waaqa ergamaadha jetti nama dhugaan. Qoyka akkasuma jedhi kan sodaatiin ilaale namni walquunnamtii saalaatiin dhalate qulqulluu miti. Namni walquunnamtii saalaatiin hin dhalatin qulqulluudha. Akkas jechuu keeti. Daraa waaqayyoo garuu viidiyoo kana waraabdanii tokkoon keessan akka gadammeessine dhugaa waaqa. Waaqa jedha waraabinaa jalaa hojjettii tanarraa dhugaa isiniin jedha. Waraabinaa. Namni durbarraa dhalate maal walquunnamtii saalaatiin dhalate qulqulluu miti. Namni immoo walquunnamtii saalaatiin alatti dhalate qulqulluudha. Waaqa ta'uu danda'a. Akka jechuu keetiin fayyise. Abboo jiitu fa'aa waraabaa jirra jedhan bilis akka waraabne viidiyoo kana rabbi ani waan akkasii ani miidiyaa irratti haasa'ullee barbaadu. Waraabina viidiyoo kana. Jalaa waraabina wallaahi. Waaqa sodaadhaa isinis rabbii keessa sodaadhaa ijoolleen beentatis Kiristoos sodaadhaa rabbi viidiyoo kana akka waraabne. Jalaa waraabina. Faayisee tokkoffaa sodaatinii abbaan barbaade waraabu ijoolleen keenya waraabina warabsiiftan. Namni baay'een hin jiru waan ta'eef si waraabanu. Barumsaadha waan ta'eef waan dubbattu baruudha hubachuudha malee waan amma rakkoon qabu garuu yoo waraabamirreen waan akkasii waan saalaa maal kana haasa'uun barbaadu waan haasoftuu fi rispoonsibiliitii fudhadhu haasa'e ofitti sirriidha garuu akka waraabame miidiyaa irratti ba'uun barbaadu dhugaa rabbii. Miidiyaa irra jirteennaan bar namni si dhaggeeffata namni si waa sirraa barata waa ra'ee nama barsiifta miidiyaa irratti baateerta waan ta'eef homaan sodaatinii haasa'e ati itti fufaa usas walii galaa jirtu waan ta'eef.
walii galaa jirra sirriitti. Kanaaf laali namni haadha abbaa irraa hin dhalatin qulqulluudha. Kanaaf waaqa ta'uu danda'a. Yesuusin ka waaqa taasise keessa haadha fi abbaa irraa dhalatuu dhabuudha. Nabi Muhammadin immoo ergamaa ka ta'uu isa dhoorguyyuu inni maali waaqaa miti? Nuti waaqallee hin jennuuni. Isa immoo ergama waaqatuu ka ta'uu isa dhoorgu haadhaa fi abbaa irraa waan dhalateefi. Kanaaf Yesuus immoo haadhaaf abbaa irraa hin dhalanne. Kun immoo ulaagaa Yesuus ittiin waaqa ta'uu danda'u. Akkasii mi fayyise? Nama moto ko gafin ki amma gabaabanii. Koi irran dabrin koi akkasii miti kasuuta waa barachaa deemdaan. Dubbii tana gadi dhaabde kunoo fayyiseen. Maal jette fayyiseen? Yesuus Kiristoos wanti waaqa taasisu keessa jette laalama fayyiseen. Haadha abbaa irraa dhalatuu dhabuudha jette fayyisee akkanumaami. Jechuun qulqulluu Maariyaam qulqulluu irraa dhalate Yesuus. Naagale akkasumaami ree koi akkasumaami. Ayya akkasuma. Tole namni immoo abbaa fi haadha irraayyuu hin argamino namumarraayyuu namni hin argamino akka maal jennaan odoo jiraate fakkeenyaaf namni wayii odoo abbarrallee hin argamne haadharrallee hin argamne odoo jedhame moo Yesuus amma haadharraa argameetiin jira maaramirraa. Namni haadhaaf abbarrallee hin argamino inni waaqa ta'uu danda'a odoo arganne fakkeenyaaf so'neetiin. Ani hin beeku kana. Fakkeenyaaf siin jedhe fayyise. Jechuun waan ani hin beekne yookaan yelloo yookaan illee narraa fuudhika. Fakkeenyaaf amma maaramiin nama yaa qulqullitti illee taatu nama. Namni dhiirarrallee dhalarrallee argamin yoo jiraate hoo isaan maal jennaan? Jechuun amma haga ammaatitti namni abbaadhaa haadharraa hin dhaladhe jedheetoo wanni hin dubbatamne rabbii tokko. Ansii fida qoy bakka ani yoo ofii ansii fideetiin jedhate waaqa hin jettaa moo hin dhiiftu. Mee fidina jechuun naa fidika. Lakki kaa qoy kaa dura walii haa gallu kalaadha amma ulaagaan tokko kaati keette abbaa haadharraa dhalachuu abbarraa argamuu dhabuudha. Dubartii qofarraa argamutu Yesuus waaqa taasiseetiin jira jechuudha. Asumarra hundoofnee nu maal finneree amma ani immoo maal jedhe numaayyuu osoo soqne minaalbaata hin beekamu odoo kan sii fidu ta'e ati waaqa jettee nama sanarraa fudhattaadha nama abballee hin qabne haadhallee hin qabne. Ani waaqa tokkichan beeka innis Yesuus Kiristoos qofa. Naagale bar inni ati jedhi qo'ee fayyise kaa inarraa fuudhi amma ulaagamati jetti irra deematiin jirra bara malaani. Kanaaf nama akkasii odoo jiraate waaqa jechuun qabnaa mire akka ulaagaa tikeetteetitti. Fakkeenya haasaa jirta mitiire. Lakki ani na bira jira bakka ani na bira jira asitti hini maatire waaqa naa jedhiin ishii. Ishi. Hayyee naa qaba. Aadam maalirraa argame? Aadam maalirraa argame mee abbaa fi haadha isaanitti mee Aadamiin? Addaamiin. Addaam Yesuus Kiristoos tuume malee haadhaaf abbaa isaa gammatti hin beeku. Eeshi galatoomi. Duratti immoo namni abbaa fi haadha hin qabne fidii waaqa jedhaanii naan jettee jirta. Giddiin oofteetti na galchite takka. Abbaa hojii keessan dhugaa rabbii. Hojii keessa nyaadhu jetta. Jettaan naan jetta giddiidha jennaan. Addaam mataa isaatiin iyyuu cubbamaadha. Wanta ajaja Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dide waan ta'eef cubbamaadha. Qoy ila fayyise ilaal amma xiqqoo akka nama bilchaateetitti haasa'uu nu barbaachisa. Amma wama irra haasa'uu bicha haasa'uu na beekte amma ulaagaan nu deemnu addaam cubbamamoo cubbamaa mitiidha. Namni abbaa haadha irraa hin argamin Yesuus hin bira yoo achi tare Yesuus haadha qaba. Namni haadhallee abballee hin qabne waaqa jedhaan naan jettee jirta. Tole. Amma Aadami waaqa jettaan moo hin dhiiftaree kun ofii kaayattee. Jedhuun nama cubbamaa. Ati kanaafuyyuu caqasika. Ati kanaafuyyuu nama waadaa kee diiguu jechuudha. Ati nama ulaagaa kee diiguu jechuun waan lafa kaayatteetiin jette ofumaa diida jechuudha ka. Akkamitti waliin mari'anne shi yoo waaqa waadaa galteetiin jette ka diidu ta'e. Jechuun nama fakkeenyaaf gaama fakkeenyaa fi nama tokko qabdee kuni waaqa yoo naan jette fudhadhu ani waaqa tokkicha kan hin duune kan hin dulloomne bara baraan kan jiraatu Yesuus Kiristoos duwwaan beeka. Amma isaa deebinu ilaal amma dubbii tana walitti qabnee bakka jechaa bakka jettee dhufna. Kanaaf ilaali dubartii tokko ol fuudhuun akka cubbuun taane amantee jirte jechuun amma ilaalati. Maaliif?